magaldammaa koo beekun na boojite magaldammaa koo seenaa kijibaa moote. Artiin mataan isaa qabsoodha. Qabsoo yeroo jennu qawwee qabatanii bosona seenanii rasaasa dha'uu duwwaa osoo hin taane karaa salphaadhaan karaa bashannansiisaa ta'een onnee sabaa sammuu sabaa seenuudhaan sabni karaa salphaadhaan seenaa ofii aadaa ofii fi afaan ofii akka baru kan godhudha. Artiin waa hedduurraa dubbachuu dandeenya. Gosawwan artii keessaa guyyaa har'aa waa'ee wallee fi wallistoota Oromoo waa xinnoo jechuun barbaade. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kam kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii tiubiidha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan achumaan akka nu jajjabeessitan. Deemsa karaa dheeraa fagoo eegalte miilli koo gara Walloo dararra gara Walloo taatee imalli koo nangeessa fi galaa isa qomoo nyaatu Walloo boosirraa nafuu sinkaari. Guyyaa har'aa waa malee miti waa'ee artii fi wallee dubbachuuf kan dhufe. Wallistoonni Oromoodhaa kan addunyaa kanarra ofiif maatii ofiitiif osoo hin taane saba kanaaf jecha jiraachaa turan yeroo lubbuudhaan jiranis kabaja hin arganne erga addunyaa kanarraa deemanis kabajni isaaniif hin godhamne tokko tokko kaasuun barbaade. Haa ta'u malee dhimmi daarektiidhaan na fide waa'ee Sooninaaf Aadam. Sooninaaf Aadam wallee haaraa, wallee ajaa'ibaa waa'ee ummata Walloo dubbatu gadi lakkisee jira. Walleen kun hedduu namatti tola. Karamaan waa'ee wallee kanaa dubbachuuf haa dhufu malee waa'ee wallistoota kennaa artistoota Oromoodhaa bebbeekamoo nama meeqatu beeka. Kabaja akkamii nurraa argatan waan jedhu jiddumaan tuquudhaaf hin dhufe. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Mee wallee Sooninaaf ammatti gadi nu lakkise sakandii muraasaaf isin dhageessiseen deebi'a nafaana tura. Jabaa caalu hiddi qilxuu muka otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa. Wallee Sooninaaf ittiin deebina. Mee waa xinnoon jedheen deebi'aa ammas nafaana tura. Wallistoota Oromoodhaa bebbeekamoo addunyaa kanarra yeroo jiran saba kanaaf jecha jiraataa turan kan ammas lubbuudhaan jiran gadadoon hedduun irra gayaa jiru kan akka bineensa bosonatti dheessanii bosona keessa jiraataa jiran kan onnee isaanii qoma isaanii dhayatanii biyyuma keessatti sodaa tokko malee jiraataa jiran saba kanaaf dursa kennanii lubbuu isaanii sabaaf dabarsan hedduudha. Haa ta'u malee wallistoota Oromoo gootawwan hedduu akka kinniisaa baay'atan maqaa isaanii dhayanii fixuun hin danda'amu. Muraasa isaanii akka fakkeenyaatti yoo isiniif kaase Ali Biraa Nuhoo Gobanaa, Umaru Suleymaan, Eebbisaa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaa, Zarihun Wadaajoo, Jaafar, Yusuuf, Ismaayoo, Musaa, Falmataa, Roorroo fi Sooninaaf Aadam maqaa kaasuun ni danda'ama. Wallistoota Oromoo kana qofaa miti. Warroonni onnee isaanii qoma isaanii dhayatanii hanga lubbuudhaan jiran saba isaaniitiif jiraachaa jiran turan kan amma immoo erga lubbuun isaanii dabres saba kanarraa kabaja isaanii malee hin arganne hedduudha. Haa ta'u malee sababni ani waan kana itti kaaseef wallistoonni keenya gaafa lubbuun jiran saba kanaaf lubbuu isaanii dabarsanii sabaaf jiraataa turan gaafa addunyaa kanarraa deeman kabajni isaaniif malee hin godhamneefis gara fuulduraattis bifuma kanaan itti fufuu qabna moo jijjiirama fiduu qabna waan jedhu ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Yeroodhaa yerootti wallistoota Oromoo sabaaf jiraatan onnee isaanii dhayatanii wallee garagaraatiin walaloo adda addaa gadi lakkisuun saba kana gara qabsootti kakaasan sabni kun akka of baree onnee guutuudhaan qabsoo isaa fuulduratti oofu godhan duulli garagaraa irratti godhama. Duulawwan qabsaa'ota Oromoo irratti godhaman keessaa akka fakkeenyaatti isa Hacaaluu Hundeessaa irratti godhamaa ture kaasuun ni mala. Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu qabsoo godhaa ture keessatti walleewwan ajaa'ibsiisoo kan miira namaa hawatan onnee sabaa keessa seenanii hafan gadi nuu lakkisee biraa dabree jira. Walleewwan isaa irratti qeen garagaraa kaafamee qeeqa san irratti Hacaaluu Hundeessaa gadi bahee dubbannaan dubbii isaa san irratti Hacaaluu irratti hanga lubbuu isaa dabarsuu gayame. Hacaaluun
qeerroorraa gara feerrootti jijjiirame jedhanii duulli irratti godhamuun akka Hacaaluun addunyaa kanarraa lubbuun isaa dhabamsiifamu goonee jirra. Kana kan ga'ee guddaa taphate numa ilmaan Oromooti. Kabaja qabsaa'ota keenyaaf gochuurra duula qabsaa'ota keenya irratti goonutu heddumaata. Kana qofaa miti, yeroo ammaa galaana gaaromsaa fi sooninaaf Aadam irratti duulli garagaraa godhamaa jira. Akkuma yaadatamu galaana gaaromsaa gara Ameerikaa deemuudhaan konsartiiwwan garagaraa qopheessaa jira. Sooninaaf Aadamis akkasuma gara biyya Dubaay deemuudhaan innis konsartiiwwan garagaraa adeemsisaa jira. Haaluma kanaan wal qabateen namoonni tokko duula garagaraa qabsaa'ota kanneen irratti wallistoota ciccimoo nuti qabnu ijoo kenna qaroowwan kenna irratti duula godhaa jiran. Duulli kun barbaachisaa ta'ee maaf argame? Maaliif yeroo hunda wanta xiqqoo qabannee qabsaa'ota hayyoota keenya irratti ijoowwan keenya irratti qaroowwan keenya irratti duula goona? Nama gorsuun, wal seerachuun, kararraa dogongorarraa waldeeffachuun akkuma jirutti ta'ee miidiyaadhaan bayanii bifan barbaachifneen walitti duuluun wal qeequun barbaachisaa miti. Qeeqa kana booda wanta biraattu jira. Yeroo sabni sabatti duulu diinni jidduu seenee miidhaawwan garagaraa fida. Kanaaf duula gara hin taaneen walirratti goonu irraa dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne farda abbaan kabaja ittiin goone diinni kabaja ittiin godhu. Farda kee situ kabajata, situ kooraa irratti fe'ata. Kooraan ati irratti fe'attu kooraa akkamii? Kan farda kee quuqumoo kan hin quune isa jedhu situ filata malee diinni farda keetiif kooraa siin filu jechaadha. Saba keetiif, qabsaa'ota keetiif, wallistoota keetiif, gootawwan keetiif, qaroo keetiif, hayyoota keetiif kabaja dursa laachuu kan qabu si mataa keetiidha. Diinni dhufee qaroo kee siin kabaju. Qaroo kee ati seeraan hin qabanne diinni dhufee si waraana jechaadha. Mee kallattimaan gara sooninaaf Aadamitti hin deebina. Sooninaaf Aadam wallee mimmiidhagoo, wallee miira namaa tuqan, kan qabsoodhaaf hedduu nama kakaasan, kan onnee namaa keessaa yoomuu bayuu hin dandeenye hedduu gadi nuu lakkisaa jira. Walleewwan gadi dhiisu keessaa walaloo osoo hin binne, yadaloo osoo hin binne mataa isaatiif qopheeffatee saba biraan gurra sabaatiin gahaa jira. Yeroo ammaa kanatti akkuma beektan Walloo keessatti walloowwan ilmaan Oromoo gidirri garagaraa, rakkoon garagaraa irratti gahaa jira. Haa ta'u malee Walloo duwwaa miti. Boranaaf Wallagga keessatti yeroo ammaa rasaasni akka roobaatti roobutti jira. Wallistoonni keenya rakkina biyya keessa jiru, rakkoo sabarra jiru hubachuudhaan walaloodhaan bifa walleetiin nu biraan gahaa jiru. Kanaaf kabajni isaaniin mala malee isaan xiqqeessuun barbaachisaa miti. Walloo keessatti rakkoowwan jiraniif sooninaaf Aadam maal jedhe? Bifa walalootiin, bifa walleetiin walaloo fi walaleessa ajaa'ibaa walitti galchee nuuf taphateera. Mee muuziqaa gabaabduu takka isin dhageesseen deebi'a, ammas nafaana tura. Magaaldamaa koo beekuun na boojite, magaaldamaa koo seenaa kijibaa moote, magaaldamaa koo rigaan qabu naa muree, magaaldamaa koo gosa rigaa keessana, magaaldamaa koo asaasnee walitti himnee, magaaldamaa koo barraaqaa waliin baana. Akkuma dhageettan miidhagina addaatiin, walaloo ajaa'ibaatiin, sagalee addaatiin wallee kana fakkaatuuf nu biraan gahee jira. Sooninaaf Aadam dhugaa kan jedhu irratti walaloo fi yadaloo isaa kana kan walitti akka ajaa'ibaatti qindaa'ee dhayxanii dhaggeeffattanii YouTube isaa subscribe gootanii akka jajjabeessitan gamanumaan isin affeera. Jabaa ofii abbatu jabeeffata akkuma jennu yeroo hunda jabaa keenya jabeeffachuun dirqama keenya. Faayidaalee garagaraa miidiyaa kanarraa argamuu qabu gama keenyaan argachuu akka qabanis yaadachuuf wal yaadachiisuun dirqama. Nama qabutu nama gargaara. Isaan nuuf jecha yeroo jiraatan nuti viidiyoon isaan gallakkisan ilaaluu fi laayikii gochuudhaan subscribe gochuudhaan akka faayidaa argatan, akka isaanis akkuma wallistoota sablammoota biraatti namaa gadi ta'anii akka hin jiraanne, akka nama kamiitittuu bashannaniin akka jiraatan onnee guutuudhaan waa'ee saba kanaa akka dubbatan nuti duuba jiraachuun dirqama. Sooninaaf Aadam wallistoota Oromoo dabranii fi kan amma jiran keessaa onnee guutuudhaan onnee isaa dhayatee biyya keessa taa'ee akka fedhetti walaloowwan garagaraa qabsoodhaan aadaa seenaa saba kanaa ol kaasuun sodaa tokko malee kan wallisu yeroo ta'u, hanga ammaatti biyya keessaa osoo hin baqanne biyya keessa jiraatee nuuf
taphataa jira, wantoota garagaraa nu biraan gayaa jira. Kanuma yeroo jennu wallee yeroo wallisan namni wallee bifa garagaraatiif wanta garagaraatiif wallisa. Walleen akkuma beekamu yeroo ammaa kana biizinasa. Namoonni wallisanii biizinasa ittiin dalagan hedduutu jiru. Haa ta'u malee qabsaa'onni ciccimoon kan biizinasaaf osoo hin taane sabuma isaanii barsiisuudhaaf miidhaa fi quuqama sabni kun qabu rakkoowwan gidiraa gadadoo garagaraa saba kanarratti deemaa jiru of keessaa baasanii bifa walleetiin nu biraa gahaa jiru. Wallistoota kanneen addatti baasnee beeynee isaan cinaa dhaabachuun dirqama. Kun mana barnootaati. Walleen bareedaan yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii dhaqanii waa hedduu baratan. Walaloowwanii fi walleewwan akkasii namni dhageeffate waa'ee saba ofii, seenaa ofii, aadaa ofii karaa salphaadhaan bashannanaa bara. Barachuudhaaf ammoo kafaltiin nun gaafanne. Isaan nu barsiisuudhaaf kafaltii mallaqa nun gaafanne. Kafaltiin nuti isaaniif gochuu qabnu yuutuubii isaanii laayikii gochuudhaan, sheer gochuudhaan jajjabeessuu duwwaadha. Yoo bifa kanaan wal jabeessine waa hedduu qabsaa'ota kanneen irraa arganna. Gara fuulduraattis nu faana dhaabbatanii akka nu jajjabeessan isaaniif hamilee horra jechaadha. Hamilee taana jechaadha. Fakkeenyaaf wallisaan tokko sirba garagaraa dhiyeessee chaanaala isaa irratti fe'ee yoo daawwattoota hin qabaanne hamileetu isa bu'a. Hamileen wallisaa tokko akka hin cabneef hordoftoonni hedduu barbaachisaadha. Nuti ammoo miliyoona 50 oli. Miliyoona 50 ol taane wallisaan cimaan akkanaa sabskraayibii 100,000 hin geenne qabatee viidiyoon isaa 20,000 fi 30,000 yeroo daawwatamu hedduu garaa nama nyaata, hedduu nama gaddisiisa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaal yuutuubii mootiidhaa kanneen haaraa taatan maatii kiyya ta'uudhaan sabskraayib gochuun na wajjin tura. Kan duraan na wajji turtan sheer gochuun na jajjabeessaa. Yeroo biraa deebi'een dhufaa. Na wajjin turuu keessaniif galatoomaa. Bye. Deemsa karaa dheeraa fagoo eegalte miilli koo gara Walloo dararra gara Walloo taatee imalli koo nangeessa fi galaa isa qomoo nyaatu Walloo koo sirraa nafuu sinqaari anatu.